እንደዚህ ሰይዴን ነው የምትመስለው። ኧረ እኔን ነው የምትመስለው። እቺ ሰይዴን፣ እቺ ደግሞ አንቺን። እኔን ነው የምትመስለው። አደጉ ግን በስማ በዚች አሁን ስንት ጊዜ ሆነኝ ማለት ነው ከሄድኩኝ ተመልሼ ስመጣ ወር ሆነሽ እንዴ? ወር ሆነሽ ነይ በቃ አላስ ካሜራውን እዛ ጋር አስቀምጭልንና ልጆቹን ይዘሽ ውጪ አንዴ ነው ራሳ እውነት ነው። አይ የለም Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo nagaan qabachuu rabbii egaan kabajamtoota hordoftoota koo arrawaa tokko qabadhee dhufe wanticha isaa irra butee morma jedha dubbichi garuu baay'een dabarinatti fakkaata biizii ta'u kooraan kan ka'ee ajandaa hordofaan jiru jechuudha. haa ta'u malee yeroo gabaabaadhaafi gara booda walitti deebina jechuudha haala gaariidhaani. Kaasumayyaan viidiyoo dheengadda Zaayidoon ayyuu harkisu argite viidiyoo hojjettee jirti. Maashaallah ijoollee ishee nutti argisiisteerti. Ijoolleen bareeda jiranii jechuudha. Akkasuma immoo Salaamiin illee wal arganii jiranii jechuudha. Salaamii waliin iddoo tokkotti faa jechaa jiru. Namoonni baay'een keessan argitan jedhee quba qaba. Maashaallah baay'ee irraa bareedee jira garuu akka nuti irraa sodaanne osoo hin taane haala bareeduudhaan jirti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani bakka ijoollee faana rakkattee bakka hin miidhamti kanan jedhu takka baay'ee tokko yaadaa ture garuu akka yaadne miti jechuudha. Akka yaadne miti baay'ee tokko bareedduu jirti. Ijoolleen illee baay'ee bareeda jirani. Egaa Salaamin illee haala isheen bahaarirraan deeffaa jettee yaadota baay'ee isheen yaadaa turte garoota isiin itti deddeemuudhaaf yaadaa turte haasaatii turani. Haa ta'u malee waa'ee kana geemii kana taphataa ture akkuma jalqabarraa jalqabee cidha ayyuutiif Saayidootirraa jalqabee geemii guddaa taphataa turte Salaamin. Ammas geemii kana keessa kan jiru akka Salaamin ta'ee ibsanuuf gooteetti jechuudha. Sumayyaanii akkasuma isaan illee dubbatanii jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifini yemmuu ati akkas jettu ani iddoo sanaa bakka sanatti bahar irraa nan deema daa'ima kana qabattee gaafateetu waan akkasiisii ta'ee waan akkana akkas jira jetteere haasaa hedduudha kan isaan haasaa turani viidiyoo isaanii dhaggeeffadheen ture hanga dhumaatti jechuudha. Innaa Salaamin geemii guddaa taphataa jirti intalli sun bakka cimtuudha dhugaa dubbachuudhaaf maaliifin nama takka hir'ina takka yookiin balleessa takka nurratti godhe jennee guddina isaas cimina isaas dhoksaan deemu dhugaa dubbachuudhaaf osoo nuti asii iyyinu jechuudha. Osoo nuti asii iyya qofa kan keenya iyya qofa ta'e dhiira keenyatu dubara keenyatu iyyuu qofa taane malee waa takka ijatti godhaa hin jiru isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e kanaaf iyyuu jechuudha. Garuu Salaamittiin suni danda'amne hin danda'amne haa ta'u malee Sumayyaan amma bakka kanaan jira jettee dubbattee natti fakkaatu garuu sagalicha dhaggeeffadheetiin hin jira waan keessaa dhaga'e takka hin qabu jechuudha. Tarii naara ni yala baate ta'ee yeroo isheen dubbattu hin beeku garuu hin dhageenye jechuudha. Bakka kanaatiin jira jettee dubbachuu ishii lafa kanaa akkas bahaarerraan deemnee maal jechuusii malee lafa kanaa jechuun waan dubbattee hin jirtu. Kana viidiyoo kana keessatti waan dubbatte na fakkaatu iddoo kanaatiin jira bakka kanaa qubadheetiin jira kan jettu waan dubbatte miti ala darbe akkuma beekamu Itoophiyaa deemeetiin jira Itoophiyaa keessa jira jette already immoo kaleessa viidiyoo isii keessatti lafti isiin jirtullee lafa baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Manni isiin keessatti argamteertu hoteela keessa illee jiraattu mana dhuunfaa keessa illee jiraattu yaani manichi baay'ee tokko bareeda jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akkasuma akka nama of biraa qabdulleedha. Kan ibsamaa jiru jechuudha. Maaliifin viidiyoo waraabamaa ture viidiyoocha kaamericha dhaabitii kootu ijoollee fuudhee deemi jechaanii turte jechuudha. So kanaaf iyyuu namarree akka of biraa qabdu beekamaadha jechuudha. Garuu na shakke immoo jidduu keessatti waan nama dhibu osuma jidduudhaan akkana namoonni wayii akkas jidduu keessa bahanii akka waan Saayidoo natti fakkaatee ture. Saayidoo natti fakkaatee ture sila Saayidoo faana wal arganiiti moo kanan jedhu gaaffii natti ta'e beeku garuu gaaffii natti ta'e ture Saayidoo faana wal arganiiti jarri kun kan jedhu jechuudha. Na shakkisiiseera Saayidoo faana wal arguu isaanii noolu wal arganis rabbi isaanii walitti haa urgeessu maashaallah jennee jirra.
yoo wal arguu baatanis immoo rabbii walitti isaan naannessu. Ijoollee isaanii immoo maashaallah waa bareeda keessa jirani. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo hedduu takka gammadee isiniin jira ijoollee isaanii arguu kooti fi ani durumayyoon ijoolleedhaaf jechuudha yeroo baay'ee kanan dubbataatii ture daa'imti sun akka hin rakkanne daa'ima sanaaf jechuudha dhugaa qalbiin tiyya baay'ee takka kan dhaabbattu daa'ima sanaaf yeroo isaan akka fedhan isaan haa ta'aniiti daa'imti maa isaan faana rakkatti daa'imti maaliif rakkatti kanan jedhuun yaadaa ture. Haa ta'u malee daa'imti immoo haala bareedduu keessa jirti galata rabbii. Isaanis immoo boru jireenya isaanii haareffatanii jireenya bareedduu keessa jiraatu abdiin qaba. Jidduu kana keessatti ayyuun garuu baay'ee tokko miidhamti jedhee yaada. Maaliif jireenyumti amma ishiin itti jiraataa jirtuyyuu mana jireenya isii dhiistee isaaf jettee hoteela jiraachuu inni immoo ani osoon ilmoo koo hin argatin osoon ilmoo koo ijaan hin argin mana kanaa yookiin hoteela kanaa bahee hin deemu lafa kamiyyoo ilmoo koo barbaadan dhufe malee wantoota biraa barbaadan dhufe kan jedhu dubbataatii ture. Akkuma beekamu wantoota baay'eetu jira argina irraa hundi keenya wal faana waan ta'eef sababa kana ta'eef jechuudha ayyuudhaaf jabina haa ta'u waan hundaafu. Amma ka Saidoon Sumayyaa amma kana xiqqoo afuura yookiin caafii ishee argatee jira waan ta'eef yeroo bakka kana jirattee hin dubbanne isiin bakka sii hin himne osoo isiin bakka himatteetii bakka sana dhaquudhaaf Saidoo waan dubatti deebi'u miti ammallee jechuudha. Ammas immoo haala viidiyoo isiin hojjettee irratti ilaalee hoteelli kun eessa akka ta'e yookiin immoo manni kun eessa akka ta'e Adaamaa keessa yoo ta'e manneen akkasitti Adaamaa keessatti hin beekan jechuudha sirriitti beekama namoonni Adaamaa keessa jiraatu Finfinnee keessa jiraatanii eessa akka ta'e sirriitti haala viidiyoo dhumarratti ilaalame bakki kun bakki kam akka ta'e hin beekame jechuudha. Tokkoffaa alarratti kan isaan xiqqoo viidiyoo raabanii alarra osoo jiru mana jireenya keessa otoo hin taane gibbii keessatti akkana ba'anii raawwatanii kan isaan viidiyoo hojjetan jechuudha. Haala kanaan namoonni Adaamaa keessa jiraatan hin beekan jechuudha. Warri achi keessa jiraatonni achi keessa hin beekan Adaamaa keessa ta'e Finfinnee keessa ta'e eessa akka ta'e hin beekame jechuudha. Kanaaf iyyuu barbaadu ishiitti hin teenye egaa anis erga dhufee jiruun tiyyas asii fachi na fiisisaa jirti sammuun tiyyas isaan faana fiigaa jirti irraa hin teenye jechuudha. Kanaaf inshallah anis immoo haala mijataa argadhee qalbiidhaan taa'ee akkasuma gara tokko immoo qalbii koo gara isaaniitti deeffadhee barbaada isiillee haalan gadi jabeessee Finfinnee keessa naannoo nani jiru kanallee hin jirti yoo taate barbaadu isiitiif waan duubatti deebi'u miti jechuudha. Inshallah rabbiin nu haa gargaaruti hin argamti amma kana kan ija nutti argisiistee nutti mul'atte in argamti dheerri abdiin qaba. Tokkoffaa immoo salaamitti sana tokkoffaan ammoo waan salaamii sana jechuudha. Salaamiin amma isii waliin kan isiin jirtu salaamiin jireenyi salaamiin dura jiraataa turte naannoo kamidha kan jedhamu beektanii akkasitti qorannaadhaan irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Bilbila salaam irratti bilbilchiisanii hiriyoota isaaniitiin haala sanaan argachuun hin danda'ama. Amma haalli itti Sumayyaa argachuu laaftudha sadhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee takka laaftudha jechuudha. Hiriyootuma salaamitii walii galanii Sumayyaa amma hiriyoonni isii as jiraachuu dhiisuu danda'u. Hiriyootuma salaamitii walii galanii waan kana xumuruun hin danda'ama jedhee abdiin qaba. Inshallah rabbiin nu gargaaruti. Haala kanaan Sumayyaa fi ilmaan Saidoo ilmaan Sumayyaa Saidoo hin arganna jedhee abdiin qaba. Kanaaf rabbiin nu gargaaru Saidoo fi Sumayyaallee rabbi walitti isaan haa deebisu. Maal jettu sin gammachuu qabdan inni garuu gammachuu qaba sadhugaa dubbachuudhaaf. Gammachuu guddaa takka qaba. Maaliif bakka waanuma dhuftee manatti galti waanuma Saidoo faana wal argatan natti fakkaate sadhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf iyyuu rabbiin walitti isaan haa deebisu. Ilmaan isaanii immoo maashaallah haala bareedduu keessa jiru. Saidoon isaa akka isaan hin miidhamne akka isiin illee hin miidhamne mallaqa harkaa qabu hunda isaa gara isaanitti akka kenne hundi keessan hundi beektanii haala kanaafuu ijoolleen kun dhugaa miidhamanii akka isaan miidhaman gochaa hin jiruunis osoo dhiirota tokko ta'e yaa ishiin iyyuu na jibbitee deemteetti
ilmoo sii kana gaafa rakkattee waan gootu dhabdu yaada sii deebitee dhufti kan jedhu saantima takka yoo ittiin kennu ture dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu Saidoon dhugaa namni akka Saidoo hin jira jedhee hin yaadu jechuudha dhugaa dubbachuufi. So rabbi umurii dheertuu isaaniif haa kennu, walitti isaan haa naannessu, jireenya bareedduu takka jireenya kaleessa isaan waliin jiraataa turanii sanaan daran rabbi jireenya bareedduu isaan haa jiraachisu ilmaan isaanii waliin. Hin jira dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takkan gammade ilmaan isaa arguudhaaf innillee hedduu gammada jedhee